Biiroon bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee nageenya magaalattii amansiisaa taasisuuf miseensota raayyaa nageenyaa hawaasaa keessaa filatee leenjii gahumsa qaamaa fi xiinsammuu kennuun miseensota raayyaa nageenyaa kumaatamaan lakkaa'aman hojiitti bobbaasee nagaa magaalaa Finfinnee waaressaa jira. Leenjii miseensota raayyaa nageenyaa marsaa magaalaa Jaaffan kutaa magaalaa Korfee Qaraaniyootti bakka qondaaltonni bulchiinsa magaalichaa olaanoo fi qaamoleen nageenyaa argamanitti kennamu eegaleera. Saganticha ergaa kan dabarsan hoggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Lidiyaa Girmaa gurmaa'insa nageenyaa keessaa'uu raayyaa nageenyaa dhaabbilee nageenyaa idilee waliin ta'uun nageenya Finfinnee mirkaneessuun danda'ameera jedhaniiru. Hojii hojjetameenii fi bu'aa argame keessatti gaheen raayyaa nageenyaa olaanaadha kan jedhan Aadde Lidiyaan kanaanis magaalaan Finfinnee magaalaa jireenyaaf mijattuu taasisuun danda'amuu dubbataniiru. የሰላም ሰራዊት በከተማችን ውስጥ በሁሉም ክፍለ ከተሞችና ባሉን ብሎኮች በሙሉ በ4413 ብሎኮች በቀን 3 ጊዜ ጂጋ አካርገተን ታሲፈማ ጅራ ሆጂ ሆጀተሜኒስ ጅጅረምኒ ቀበተማን ገልማኤራ ፈኬኛፍ መጋላ ኬኛት ኮንፈረንሲወን ጉርጉዳ 150 ኦል ገጌፈሙ ደንዳኒሩ አያኖት አደባባይ ገራገራስ ነጋን ከበጁን ደንዳሜራ ኩኑንዲ ሆጂ ራያን ነጌኛ ሆጀቴን ከነርገሜዳ መጋላ ፍንፍኔ ጫላት ዋሬሱፍ ሌንጂወን ሚሴንሶታ ራያ ነጌኛፍ ከነመን ሁምነ ደበለታ ተኡ አዴ ሊዲያን ሂመኒ ሌንጂ መርሳ ጃፋፍ ከነሙ ከናን ሚሴንሶን ራያ ነጌኛ ኮመዲ ደሚለማ ኦል kan leenji'an akka ta'e ibsaniiru. በሁሉም ክፍለ ከተሞች ላይ 22000 የሚሆኑ አዲስ እጩ ኩታሌ መጋላ ሁንደት ራያን ነጌኛ ሃራን 22 ta'an adda baafamanii leenjii akka argatan taasifamaa jira. Humni kun leenjii raayyaa nageenyaa duraanii fi qaama nageenyaa waliin yeroo hojjetu tokkoffaa humni raayyaa nageenyaa ni cima. Lammaffaa nageenya magaalaa keenyaa kan ammaa caalaa mirkaneessuu dandeenya. Miseensonni raayyaa nageenyaa kunneen leenjii gahaa erga fudhatanii booda raayyaa nageenyaa duraanii waliin ta'uun nageenya Finfinnee caalaatti mirkaneessuuf kan hojjetan ta'uu hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo obbo Teዎድሮስ ገብረ ሚካኤል himaniiru. እንኳን ከፍ ያለ የጠላት ሁኔታ ይቅርና ተራ ስርቆትም ጭምር ማይፈጠርበት naannoo fi magaalaa rakkoon diinaa hamaa naafuuti gochi hannaa salphaanitti hin uumamne uumuuf raayyaan nageenyaa leenjiin argachaa jiru humna dabalataa cimaadha. Raayyaan nageenyaa haaraan marsaa ja'affaaf leenji'aa jiran hubannoof dandeettii gahaa argatanii waan ba'aniif magaalaan keenya yeroo yerootti guddina caalmaa galmeessisaa deemti. Kunis raayyaa nageenyaatiin mirkanaa'a. Miseensonni raayyaa nageenyaa leenjicha fudhachuu eegalanis leenjii isaaniif kennamaa jiru sirnaan hordofuun nageenya naannoof magaalaa isaanii eeguuf kutannoon kan hojjetan akka ta'e dubbataniiru. Nageenyi jiru taanaan dhimmi jiraachuu dhabuullee isarraa eegalaa jechuudha. Kanaafuu nageenya keenya eeguudhaan naannoo keenya eeguudhaan hundi keenya iyyuu wal taane wal cinaa dhaabbannee wal gargaaruu qabnaa jechuudha. Dargaggeessi kamiyyuu qaama nageenyaa cinaa dhaabbateetoo eeruu kennuudhaan gaafa hojjete saamichi illee dhaabbata. Nageenyi illee haadholiin keenya illee abbootiin keenya illee nagaadhaan galu waan ta'eef hundi keenya wal cinaa dhaabbannee biyyattii teenya tana gara ce'umsaatti ceesisuu qabnaa jechuudha. Leenjii argadhu kanarraa immoo uummata kiyya tajaajiluudhaaf naannoo kiyya tajaajiluudhaaf nageenya naannoo keenyaa eegsisuudhaaf qophiidha waan ta'eef fedhii kiyya ta'ee baay'ee natti tolee jira jechuudha.